بسم الله جل أبركا بربا جواد بدأ جل أولف قريكا أتشا الرحمن الرحيم رحمتك أفتشا الحمد لله خالق فارفتشا كان أسين نجيت دون الرافوت عمري نرسته جبين يفنون ديفنك أو منوف أبدين نم همتو جوف ور خيري جته درين قلتا جدد فوته كان يفقبابسته كانت الإرسته وامل إنغون إرى نقافت شوف جته waggoota dheeraa turte maal irratti fixxe takkaadha awaa goote kan dhageette ofirra dabarsite moo nyaattee dhugdee rafuu ukkaamamtee oste jettee nu gaafachuuf akka turru nu goote abbootaa fi hawwata obbolootaa fi hiriyoota hedduu nurraa fuute kanneen bara dheeraaf lubbuun nu hawwite addaan baanee hafne yoom walitti dachaane jannatatti waliin nu gahuu kunoose kadhanne kanaan dhaabnee gara yaadaadhaa achi tarkaanfannee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu nagaa sin daganne eega nagaa jenne nagaa fi rahmata nabitti buufanne sallallahu alaihi wasallam meewaa xiinxalluudhaaf duubatti deebinee guddoollee hin turru fakkeenya fudhannee waan gabaabduu isii irraa dudubbannee kalee qofaa miti har'aaf ergaa qabdii irraa waa guduunfannee bitaaf mirga laaluu wayyaa hin taanu farda gaarii maaf deemnaa ija dunuunfanne gurra waa dhageennuun ija waa daawwannuun rabbitu nuuf kenne qalbii waa xiinxaltu kan haqaaf baaxila adda adda baaftu kan dhugaa laaqame adda nuuf calaltu gara qalbii fiddee maaf addan baafattu ardii hunda uumee keessa faffacaase nama walitti qayyaase bineensota hamaa Afrikaa jedhamne dhalannus achitti biyyarraa facaanee baanus gargaritti tarabbee jiraannaan lubbuu wal argiti. Afrikaa keessallee Itoophiyaa jedhamnee bifaan wal fakkaannaa afaan addaa kennamnee aadaa fi amantii namuu qooda fudhannee kun kennaa rabbeeti nuti waan hubanne. Itoophiyaa keessallee Oromoodha taanee dhaloonni baay'achuun dachiin kun dhiphachuun jireenyi ulfaatee ilmaan Oromootaa hedduun biyyaa baatee dhiiraa fi shamaraan hunduu tattaafatee baaraa fi qilleensaan hunduu fuullefatee irra hedduun namaa nu jalaa dhumatee garii galaanatu nyaate gariin dandamatee warra achi bahes jiruun itti hammaatee warri seera eegus garaa itti jabaatee rahmata takka malee qabee nu darbate. Itti deddeebi'ee yoom garaa muratee inuu jeeluu didee garii ni morkatee akkasaniin baanee gabrummaadhaan dhabnee jiruu biyya ormaa kan marartiin qabne. Beeloftee dadhabdee meera fi gurzaa'ooftee eenyutu siin jedha dura biyyaa baate. Osoo akkanaan jirru intarneetii wal barree jireenya qilleensaa achitti agarree itti ol seennee salaama gaafannee aappii yeroo sanii vaayibirii buufannee barnootni wayiin jiru wal arrabsuuf filanne haala akkasiitiin xiqqoo dabarfannee erga turtii booda aappii maqaan isaa waatsaap dhageenye. Mee akkam jira laata maal qabatee nuuf dhufe jennee gammachuun simannee rakkoo vaayibiriidhaa isatti himannee furmaata barbaanna yaa waatsaap jenne. Kottaa jaaradhaa maaliifuu rakkattu mana bal'aa qaba barbaaddu barachuu jiraachuuf tahee keessatti barachuu hundaa ni danda'a haala mijeeffachuu jedhee nu si'eessee jechoota babbareedoo dubbatee qajeelche. Nullee jarjarumaan ittuma ol seennee hunduu beekaa ofsi haa daganne hayyoolee oduu durii himnaa hin dhiifne hibboollee kolfaa ollee bullaa hin qabnu karoorallee. Osoo akkanaan jirru guyyaan sabti ga'ee salaamtaa nuun jedhe aalimni tokko ol ba'ee akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii. Akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii anis Oromoodha jaroo na beektanii jedhanii eegalan haasawa isaanii. Seenaa ta'a jennee harkallee isin fuune salaamtaa deebifnee yaada dhiyeeffadhaa carraa isiniif kennine jedhee dubbate amiirri gareellee.
Hayyee galatooma waan biraalleen fedhu sagantaa hibboof oduu kana mee qoodama irraanaa qoodduu laata guyyaa roobiif sanbataa jedhanii gaaffiin eegallaan deebiin gama keenyaa akkasiin deebi'e. Mee ammaa fudhadhaa hamma waan ilaalluuf yoo nu tahuu dide hamma as deeffannuuf jedhee karaa saaqee qulfii jalaa buqqisee kursii gubbaa haqee hagichatti hin dhiifne gara golaa ol naqe. Ulfaadhaa guddadhaa du'aa'iin eegalee gaafa roobiif sabtii daawaa waliigalaallee xiqqashuu tutture hayyoota dabalee aqiidaa qulqulluuf faallaa isiillee yoom takka hambise quraanaaf zikrillee. tirannee garee jahataanee Ustaas Xaalib Ridallah garee nuuf ijaaree adeemsa guddina diin Islaamaa maqaa nuuf moggaasee gaafa guyyaa 15/2014 garee jaha irraa amiirran funaanee nama 15 walitti nu qaban. Kaayyoo jabaa isaa gurratti nu naqee takka osoo hin turre miidiyaa ijaarraa of qopheessaa jedhee hardhas ni yaadadha. Barruu gaafa sanii dhuunfaadhaan argadhe ergaa isa keessaa cufaa dubbifadhe miidiyaa dhaabbannaa nu bira dhaabbadha ani homaan qabu isiniin dhaadadha rabbii kiyyaa asitti isinuma abdadha jedhee nu dubbisee khayriidhaaf nu gurmeessee karoora lamaaniin sammuu nu bal'ise. Karoora dheeraa fi karoora gabaabaa namni rabbiin jallise irrumaa daddaaqa. Gaafa san hin qabnu hubannoo dhimma miidiyaa keessaa waan mataa nu nyaate gaafii goonee dhiyeessaa ijoolleen tun hundi irra caalaan hiyyeessaa. Rabbuma abdannee amaanaa fudhannee garee itti ijaarree hawaasa hin hubanne miidiyaa ijaarraan waliin dhaabbadha waanuma dandeessan keessatti buufadha jennee lafaa kaanee takkallee hin turre raadiyoon as baanee hayyoota ulamaa'iin maqaan moggaafame Nuural Hudaa jechuun ardiirra naannahe. Hawaasa barsiisee harama irraa soomsee fataawaa fi gaachana sooraan qalbii coomse. Ummata muslimaa mataa ol qabachiisee qulqullinni isaa addaa beekumsi achiin maddaa dagaagee guddadhu yaa Nuural Hudaa hamtuu fi hamattuu sirraa qabu rabbiin guddaan. Sagantaalee gaggaarii meetiin xalleellaalii soora qalbii keessaa yaadaan isin geessaa qalbii as deebisam. Qophii riqicha sunnaa kan keessatti of ilaallu dardaraa fi durbaan dhaddacha jaalalaa qalbii warra bultii ijaaree walitti mufatee yaala. Qophii quba qabduun waan addaa barsiisaa nama isa hordofu hedduu bashannansiisa. Suutuma suutaan dhufee qophii tafakkurii afaan Oromootiin dubbadha mee takka nafuri xiinxalluu uumaa rabbii dhaddacha keessaa yaanee dachii keessa yaanee yaadumaan daawwannaa qaamaan osoo hin taane diraamaa islaamaa kan akkaan bareedu ogeessaan barraa'ee ogeessaan dhihaate kanaaf akka malee qalbiiti yaate asoosama dheeraa halkantu dheerate soora qalbii keessaa kan hunda dhageette. Gara guyyaa kamisaa achi isin deebisaa jaarmaa bultii keessaa dhaddacha jaalalaaf deebisaa aqiidaa qulqulluufaallaa isaa gaachana islaamaa amantii wal si barsiisaa kam himee kam dhiisaa hardhaaf ni gabaabsaa tanuma siif gabaasaa dheeressuu barbaannaan atordofi guutuusaa. Waggoota muraasa dura Oromiyaan dukkana turtee amma kunoo iftee eegaati nu dhufte si qofallee miti of duuban waa fiddee sila dhugaamoo eebjuunu garsiisa jennee of shakkinee dubbii lafa jiruuf lubbuu keenya rakkinee Nuural Hudaa kiyyaa furmaata muslimaa
rabbii keenya gaditti abdiin keenya suma shirkii dhabamsiifnee toohida magarsine waan feeneen si tiksina maallaqa qofaa miti lubbuus ni kennina abdii dhaloota boruu hamaan si jala haa goru. Icciti wahii qabda yoo silaalan hin bareedda maalinni furmaanni isaa naa himuu dandeessaa? Hogganaadha moo ogeessa hundinuu jajjaboo waa tolchuu jaallatu akka jedhamu san olaantummaan barbaadu. Amaanaa hawaasaa hin ulfaata ba'aansaa nama hundaa miti gadhitu ogeessa irra hedduun nama badhemaa odeessa. Amaanaan hawaasaa qulqullina feeti hawaasa qofaami akiraan tanteetiif jabaadhu jabeessi amaanaa hawaasaa qixa sirriin gaggeessi yoo dandeettii dhabde ofirraa deebisi waan dandeettu godhi of qulqulleessi. Nural Hudaa kiyyaa waa'een kee baay'eedha yoom himamee dhuma ammaaf dhaabadheera asumatti geessa. Yeroo dhiyoo keessatti beellama qabadhee ogeessa jajjaboo harkatti qabadhee haala akkasiitiin silaa waa dubbadhe ammaaf nagahatti asitti dhaabadhe nagaan na turaa salaamtaadhaan madhe.